Paanaaliin dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana walwaliinii jedhee khayyaame lola kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 guutuudhaaf ga'e keessatti miidhaa fi sarbama mirga namoomaa gama lachuunuu raawwatame adda baaseera jeeti jira. Boruu mashii ammoo bal'ina qindeesseera. Ji'a sadaasaa bara faranjoota 2020 gaafa waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabe irraa eegalee qaamolee wal lolaa turan martinuu yakka akka raawwataa turan ragaa argadheera jechuun qorattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaatti qorannoo godhaa turan addeessan. Warri yakka kana raawwatan jedhaman ammoo humnoota TPLF, humnoota mootummaa federaalaatii fi michoota isaanii ta'uu addeeffamee jira. Michooti isaanii kan isaan jedhan kun lammoo milishoota naannoo Amaaraatii fi humnooti Eertiraa ta'uun kan himame yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa lola kaaba Itoophiyaa keessatti humnootiin Eertiraa hin hirmaanne jechuun yeroo garagaraatti ifirraa ittisaa turee jira. Lola kanas ammoo akka lola guutuutti mootummaan federaalaa kan hin fudhanne yoo ta'u, tarkaanfiin fudhatamaa ture tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiifamuu fi fudhatame ta'uu addeessaa turee jira. Humnootiin TPLF kan mootummaan federaalaa juntoota jedhee yaamuun ammoo lola kanaanii weerara ristii deeffachuudhaa fi humnootiin weerartoota uummata Tigraay irratti banteedha jechuun yaamaa turanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo lola kanaanii waraana walwaliinii jedhee yaameetii jira. Gabaasa isaa kana keessatti waraana walwaliinii keessatti yakka raawwatame adda baafadhee jira jedhe. Dhaabbileen idil addunyaa, hawaasni idil addunyaatii fi miidiyaaleen idil addunyaas ammoo waraana walwaliinii jechuun lola kana yaamaa turaniiti jiru. Paanaaliin dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana walwaliinii jedhee kan yaame lola kaaba Itoophiyaatti ganna 2 guutuu fi ga'e keessatti miidhaa fi sarbama mirga dhala namoomaa gama lachuunuu raawwatamuu adda baafatuusaa addeesseeti jira. Ogeeyyonni komishinii mirga dhala namoomaa qorannoo kaleessa baasaniin eega baatii sadaasaa kabara faranjoota 2020 as kaaba Itoophiyaatti yakkoonni akka ajjeechaa hundee murtii seeraa hin qabne, haleellaan saalaa gudeeddii fi harkaan nama beelessuun gaaga'ama bal'isuun raawwatamee jira jedhe. Qorannoon sadarkaa duraa kaleessa bahe ammoo eega baatii sadaasaa gaafa guyyaa 3 bara faranjoota 2020 irraa eegalee sarbamni akka ajjeechaa seeraan alaa, gudeeddiin, jeequmsi, salqunnamtii fi beelli uummata nagaa akka mala waraanaatti gargaaramu raawwatameera jedhanii waamuun sababoota madaalawaadhaan kaasuun danda'amu raawwatamee jira jechuun komishiniin idil addunyaa miseensota 3 of keessaa qabu kan garee Human Rights Experts on Ethiopian mata duree jedhuun qorataa ture gabaasa isaa jalqabaa kaleessa maxxanfameen addeesseeti jira. Komishinichi sarbamni kun yakka waraanaatii fi yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu isaa amanuu fi sababa madaalawaa argadhee jira jechuun addeesseeti jira. Dabalataan illee ammoo ulaawwan gargaarsa namoomaa danqamuu dabalatee gaaga'amni hamaan ammaayyuu itti fufee jira jedhe. Komishinichi gabaasa fulbana 19/2022 kaleessa gara dhiyaagula baasee keessatti humnootiin TPLF yakka waraanaa ajjeechaa gurguddaa saba Amaaraa irratti raawwachuu fi yakka gudeeddii fi miidhaa saala dhaqqabsiisuu isaanii fi ragaa amansiisaa ta'e harka nagalee jira jechuun ifoomseeti jira. Loltoonni mootummaa federaalaatii fi jaallaan isaanii illee yakka wal fakkaataa saba Tigraay irraan gabaniiru ka jedhe gabaasi kun yakkoonni hamoon ammaayyuu itti fufuu danda'u yaaddoo jedhu akka qabus addeessee jira. Gabaasni kun fulbana 22 ka fuula keenya dura jiru kana bara faranjoota 2022 mana marii mirga namoomaa ka dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyaatu yoo ta'u, yakkoota waraanaa ta'uu hin oolle jedhamanii dabalatee qaamolee hunduu ariitiidhaan waraana dhaabuu akka qaban gaafateeti jira. Lolli amma itti fufes ammoo yakkoota dabalataa akkasii hordofsiisuu mala yaaddoon jedhullee natti dabaleera jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeesseeti jira. Eega lolli kaaba Itoophiyaatti keessa deebiin dhalateen as ergamaan addaa ka gaafa Afrikaa Ameerikaan muudattee ambaasaadder Maayik Hamer Itoophiyaatti maluudhaan guyyoota 10 fi Itoophiyaa turanii deebi'uu isaaniin mootummaan Ameerikaa addeessee jira. Akka ambaasadderiin kun jedhetti ammoo humnoota lamaanuu keessaa ministirii muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediitii fi akkanumallee ammoo qondaaltota Tigraay argadhee waliin dubbadheessi jira. Lolli kaaba Itoophiyaa karaa nagaatiin xumura kan argatu ta'a jechuudhaan hawwii qabanis akka himan mootummaan Ameerikaa addeesseetii jira.